Irra assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu isiniin jecha warri irra deebiidhaan gara YouTube channel keenyaa dhuftan galatoomaa isiniin jenna. Akkasumas warri har'aan tana jalqabaaf dhuftan ani Sabahaddin Oromaanii akkasuma like, share, subscribe godhuudhaan nutti dabalamuu maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkuma waadaa isiniif gallee barnoonni isiniif qabannee dhufne application fuula jawwaalarra hin jirre kan fuula kanarratti hin argamne kan ammoo jawwaala keessan keessa jiru imeela keessan gubbaa jiru akkaataatti ol baafattanii itti fayyadamtan isin agarsiisa. Ammallee gara ammallee appilikeeshinni sun maaliif appilikeeshina pilaastorii irraa hin argamne ta'uu mala ammoo appilikeeshina san isin agarsiisuudhaaf pilaastorii keenyarra ni gallaa pilaastorii keenyarra gachuqaasna pilaastorii keenyarra gizee kanatti gachuqaasne fuula kana qabatee nu dhufa bakka mallattoo porofaayilaa tanarratti gachuqaasna achirratti eega gattuune akkanatti fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha obboleeyyan kiyya amma maal godhuu qabdan manage app and device kan jedhu kanarra gachuqaasuu qabdan kanarratti yoggaanii fi kanatti gachuqaaftan bakka lamaan tana waa lamaatu fuula kanarra jira kana dhiiftaniiti manage kan jedhu kana irra gachuqaasuu qabdanii jechuudha obboleeyyan kiyya. Akkuma asirratti argaa jirtan test device kan jedhu kun appilikeeshinni asitti argamu kun hundi isaatu warra fuula jawwaala keessaniirra hin jirre fuula jawwaala keessaniirra haqamee isa jiru isa kana ol deeffachuudhaaf irra gachuqaasuu qabdanii irra gachuqaaftanii isa kana ammoo update godhuu qabdaniin isiniin jaa akkasuma barnoonni har'aaf isiniif qabannee dhufne kan kana fakkaatu ta'a hanga barnoota kara biraatiin walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jenna akkasuma ammallee appilikeeshina pilaastorii appistoorii irratti hin argamne eessa akka argachuu dandeessan kara biraatiin ganaa irra deebinee isin agarsiisuuf jirra akkasuma obboleeyyan kiyya yuutuubni kiyyaas kana yuutuuba kiyya kana dhayxanii asitti as gubbatti barreessuudhaan Sabahaddin Oromaan jettanii barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Sabahaddin ilma sheekaa kan jedhurra ture garuu mallee Sabahaddin ilma sheekaa yoo jennellee nuuf dhufa garuu amma immoo isin gara fuulduraatitti inshaallah isa kana maqaa kana niin sirreessa. Akkasitti obboleeyyan kiyya Sabahaddin Oromaan kan jedhu kana akkuma argaa jirtan kanatti yuutuubni kiyyaas isa kana yuutuuba kiyya kana obboleeyyan kiyya hadaraa rabbii akkana biran kunne akka sabiskiraayib naa gootaniin isin gaafadha isiniin jenna barnoonni har'aaf isiniif qabannee dhufne kan kana fakkaatu hanga barnoota biraatii walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jenna.